Sochiin Masriin gaanfa Afrikaa irratti dhiibbaa gaggeessuun godhaa jirtu falmii kaase. Sagantaan carraa hojii uumuu dargaggoota 30,000 eegale. Itoophiyaan bulchiinsaa fi misooma lafaa guddisuuf neetworkii daataa saatalaayitii eegalte. Baadiyyaa jijjiiruuf karoorri yeroo dheeraa qophaa'uun efoome. Ragaan istaatiksii imaammataaf bu'uura cimaadhaa jaan obbo Tamasgen Xurunaa. Mootummaan naannoo Somaalee piroojeektii qorannoo bishaanii doolaara miliyoona 10 kan jalqabe kanneen jahan hangafoota keenya arraatii Arrastan Mahammad amma oduu bal'inaan. Sochiin Masriin gaanfa Afrikaa irratti dhiibbaa gaggeessuun godhaa jirtu falmii kaasee jira. Wanti dhiyeenya kana gaanfa Afrikaa keessatti mul'ate Masriin dhiibbaa naannichaa keessatti qabdu babal'isuuf waan barbaadduuf gocha isii qorannoo jala galchee jira. Masriin tattaaffii isii akka waliin madaallii tarsiimoo deebisuu fi misooma guddisuuf taasiftutti yoo keessu qeeqxonni tarkaanfiiwwan kun hawwii bal'aa seenaa keessatti tasgabbii dhabuu fi qoqqoodinsa siyaasaa boba'aa kan haguugu tahuu falmu. Masriin Itoophiyaan imaammata olaantummaa hordofaa jirti jechuun himattus xiinxaltoonni garuu Masriin mataa isii tasgabbii naannichaaf gumaachaa akka jirtu ibsu. Gabaasni akka mul'isutti hirmaannaa waraana Masrii fi humnoota diinummaa waliin tumsi qabdu wantoota ijoo waldhabdee hammeessan tahuu ibsan. Faallaa kanaatiin Itoophiyaan shororkeessummaa qolachuu keessatti keessumaa gareewwan akka Al-Shabaab Soomaaliyaa irratti akkasumas jalqabbii nagaa ijaaruu deeggaruun akka qooda fudhattuu jiddugaleessa taatee fakkeeffamte. Masriin tibbana ergama gamtaa Afrikaa Soomaaliyaatti loltoota bobbaasuunis ija ol kaase. Taajjabdoonni tarkaanfii kana akka qaama tooftaa balaa dhiibbaa Itoophiyaan guddachaa dhufu qolachuuf qormaata tarsiimoo naannichaa keessatti mudate irratti mufannaa isii irra deebi'ee maqaa itti moggaasuuf fudhatametti hiiku. Gama biraatiin Itoophiyaan galaana diimaa dhaqqabuuf carraaqqiin taasiftuu guddina diinagdee fi tumsa naannoo isiif seera qabeessaa fi barbaachisaa tahee ilaalama. Barreeffamni kun mala nagaa Itoophiyaan itti fayyadamtuu fi dubbii sodaachisaa Masrii jechuun ibsitu kan laga Abbayaa dabalatee qabeenya naannoo dhuunfachuu barbaaddu waliin wal bira qaba. Barreeffamichi Itoophiyaan badhaadhina waliinii fi tasgabbii naannoof kutannoo qabdu cimsee ibsuun nagayaa gaanfa Afrikaa keessatti qooda fudhattuu ijoo tahuu isii ejjannoodhaan xumura. Sagantaan carraa hojii uumuu dargaggoota 30,000 eegale. Itoophiyaatti waajjirri hojii fi ogummaa Finfinnee hojii haaraa ogummaa irratti hundaa'ee carraa hojii uumuu ja'uun dargaggoota 30,000 qacaruuf kaayyeeffatee jalqabe. Tattaaffiin kun qaama karoora guddaa bara bajataa kanatti magaalichatti carraa hojii 350 uumuuf qophaa'e keessaa tokko tahuun ibsame. Hanga ammaatti sagantichi carraa hojii dhaabbata 158 fi 138 milkaa'inaan kan uume yoo ta'u bara dabree magaalattii keessatti carraa hojii 366 uumee jira. Finfinneen guddina diinagdee ariifataa kana argachaa jirtu yoo ta'u tibbana dhaabbileen daldalaa haaraa 7,000 ol hundeeffamanii jiru. Hojii barbaaddota deeggaruuf waajjirri qaxarrii fi leenjii ogummaa bakka hojii liqii fi tajaajila gorsaa kennaa jira. Dabalataanis waajjirichi industiriiwwan carraa hojii uumuu olaanaa qaban adda baasuun guddina diinagdee fi hawaasummaa magaalichaaf gumaacha taasisan adda baasuuf qorannoo gaggeessaa jira. Itoophiyaan bulchiinsaa fi misooma lafaa guddisuuf neetworkii daataa saatalaayitii eegalte. Inistitiyuutiin saayinsii hawaasaa fi ji'oospaashaalii Itoophiyaa buufataalee odeeffannoo saatalaayitii walitti qabuu haaraa magaalaa guddoo fi naannolee biyyattii Finfinnee keessatti toora haaraa ifoomse. Buufanni kun teknoolojii olaanaadhaan kan hidhaman yoo ta'u daataa teessuma lafaa yeroo qabatamaa fi sirrii olaanaa ta'e ni kennu. Daataan kun karoora magaalaa bulchiinsa lafa qonnaa albuuda baasuu fi balaa uumamaa madaaluu keessatti gahee murteessaa qaba jedhamee eegama. Ogeeyyiin akka safartuu kaartoogiraafii fi qorattoota sirna kanarraa kallattiin fayyadamoo ta'u sirnichi tajaajila mootummaa lafaan walqabatee gahumsaa fi iftoomina fooyyeessuuf kan kaayyeeffate tahuu ibsame. Inspeekshiniin kun qaama tarsiimoo biyyaalessa Itoophiyaa Digital Itoophiyaa 2025 kan bu'uuraalee teeknoolojii biyyattii ammayyeessuuf yaaluudha. Yeroo ammaa kana neetworkicha babal'isuuf karoorri kan jiru yoo ta'u waggoota 2 keessatti buufataalee 30 hojiitti ni hirmaatu jedhamee kan eeggamuu fi galma yeroo dheeraa naannoo buufataalee 200 hundeessuun guutuu biyyattii uwwisuuf kan jiru tahuun ibsame. Neetworkiin kun Itoophiyaa tajaajiluu bira dabree biyyoota ollaa fayyadamoo taasisuu fi hawaasa saayinsii addunyaatiif gumaacha taasisuuf kan qophaa'edha. Misoomni kun Itoophiyaan guddina itti fufinsa qabuu fi tajaajila mootummaa fooyya'aa ta'eef teeknoolojii fayyadamuuf tattaaffii taasiftu keessatti tarkaanfii guddaa kan agarsiisudha.
Baadiyyaa jijjiiruuf karoorri yeroo dheeraa qophaa'uun ifame. Mootummaan Itoophiyaa karoora bal'aa roodmaappii jijjiirama baadiyyaa jedhamuun beekamu jireenya lammiilee Itoophiyaa parsantii 76 baadiyyaa jiraatan fooyyessuuf kaayyeeffate uumuuf marii eegaluun isaanii yaadatama. Roodmaappiin waggoota 15 hanga 30 dhufan keessatti misooma qajeelchuuf kan qophaa'e yoo ta'u, qormaata ijoo kanneen akka hiyyummaa, bu'uuraalee misoomaa, carraa dinagdeen daangeffamee fi balaa haala qilleensaa kan ilaallatu ta'a. Inspeekshinichi tattaaffii qindoomina hin qabne tarsiimoo tokkummaa qonna bu'uuraalee misoomaa barnootaa fi qaqqabamummaa irratti xiyyeeffateen bakka buusuuf kan yaadudha. Mootummaan karoorri kun hunda hammatee fi bu'aa qabeessa ta'uu isaa mirkaneessuuf qondaaltota michoota misoomaa, qorattootaa fi bakka bu'oota damee dhuunfaa dabalatee qooda fudhattoota adda addaa waliin walitti dhufeenyaan hojjechaa jira. Xiyyeeffannoon guddaan daandii kaartaa kanaan bu'uuraalee misoomaa fooyya'aa ta'een dinagdee biyya keessaa fooyyessuudhaan walitti dhufeenya baadiyyaa fi magaalaa jidduu jiru cimsuudha jedhan. Inspeekshiniin kun falaasama biyyoolessa Itoophiyaa ida'amuu kan tokkummaa fi guddina walii cimsuu calaqqisiisa. Mootummaan hawaasa baadiyyaa guutuu biyyattii keessatti misooma itti fufinsa qabuu fi hunda hammate guddisuuf kan kaayyeeffatee erga marii irraa galchee walitti qabuu booda roodmaappii kana xumuruuf karoorfatee jira. Ragaan istaatiksii imaammataaf bu'uura cimaadhaa jedhan obbo Tamasgen Xurunaa. Itti aanaan ministeera muummee obbo Tamasgen Xurunaa walgahii waggaa 19ffaa daayirektareetii waliigala koree istaatiksii biyyaalessaa gaggeeffamaa jiru irratti haasawaa taasiseen ragaan istaatiksii imaammataaf bu'uura cimaa ta'uu dubbatan. Walgahiin kun biyyoota miseensota gamtaa Afrikaatiin mata duree haqaa fi beenyaa Afrikaa fi Latiinsa Afrikaaf ja'uun Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Galmoonni misoomaa fi fooyyeensi dinagdee mandaalee Itoophiyaan hojiitti hiikaa jirtu ragaa amanamaa barbaada jedhan obbo Tamasgen Xurunaa walgahicha irratti ergaa dabarsaniin. Istaatiksii amanamaa fi misoomni tokko ta'uu himuun ragaa istaatiksii imaammataaf tarsiimoo bu'uura cimaa ta'uu himan. Wixineewwan galma gahuuf dameewwan istaatiksii riiformii keessa dabruu eeruun Itoophiyaan damicha teekinooloojiin deeggaruun hojii cimaa hojjechuu himan. Ragaan istaatiksii dhugaan akka biyyattis ta'ee akka ardii sadarkaa irra jiru agarsiisuuf dandeettii qabaa jedhan. Mootummaan naannoo Somaalee piroojeektii qorannoo bishaanii doolaara miliyoona 10 jalqabe. Mootummaan naannoo Somaalee Itoophiyaa aanaalee 20 naannoo daangaa Somaaleetti bishaan lafa jalaa qorachuuf piroojeektii guddaa eegaluu isaa beeksise. UNICEF irraa kan deeggaramee fi baankii gamtaa Awurooppaatiin kan deeggaramu jalqabni kun maddoota bishaanii amanamoo ta'an adda baasuu fi dhiyeessii bishaanii yeroo dheeraa naannichatti karoorfachuuf kan akeekedha. Piroojeektiin doolaara miliyoona 10 kun teekinooloojii ammayyaa fayyadamuun waa'ee bishaan lafa jalaa odeeffannoo bal'aa walitti qaba. Qorannicha hordofuun hanga boolli bishaanii 10 qotamee qaqqabamummaa bishaanii fooyyessuuf kan hojjetamu yoo ta'u, tilmaamaan namoota miliyoona 1.3 fayyadamoo taasisaa jedhame. Sagantaan eebbaa kun magaalaa Jijjigaatti kan raawwatame yoo ta'u, qondaaltonni mootummaa fi ogeeyyiin bishaanii irratti argamanii jiru. Inspeekshiniin kun hanqina bishaanii naannichaa furuu fi jiraattonni isaa bishaan qulqulluu itti fufinsaa akka argatan gochuuf tarkaanfii murteessaa tahee ilaalama. Eegaan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media sagantaan arraaf jennee walitti qindeeffanne kan hanga ammaa ture sagantaa biroon hanga walitti deebinuu nagayaan nu tura.